Sinjani. Agar bisa ni dia kan. Jadi sengkap tuje. Buja amar tisene buje de hadamas. Samuni hadamas. Garu wanit perakam. Ganda kana bisa. Na bisa topon jira. Khanam chatti akka sinten chatti na bisa garra. Isamo akka magnabi. Sandin ka. Ya, mesti lagi. Naga mudah. Berapa? Jangan gara-gara wanjir kan. Kudram ya sebelum sini. Ini kayak sandin itu jadi kayak gitu. Kemarin lagi. Ini turun dah. Iya. Gila. Kamu mau ngebahasnya itu buat bisa? Halo. Kamu mau ngebahasnya mau? Mal? Eisati? Bakka arif cuman nih gaman loh. Acing kan bakka cuman nih gaman loh. Me isaran desa? Mera aku. Ya ada Pak. Osman gue tuh dan desa. Dia dua komandan dari itu. Si sanu kami angki ilmu ortu jara si kami angki ke busuk kana. Kayaknya kun illen serada mi mata kanto. Agar bisi jira. Kayaknya yo angana se yo wade galgala hada mabiran hasini si kana qalbin tante mata kasi yadina si Mana tadi? mau ya dena si angana lu bunjurutu mata kanta fataras nasra goda mera kana he lagana nasra goda ata kana wanta kayadin Nyol kayak sosi. Gue sih lupa. Lupa.
Jireenyaa fi daladhe jiraachuuf baay'ee rakkadhe gochoota kan qabu tanii seenuu banadhe tanii seenuu banadhe idaa kuduraan akkam qaqqaalee immoo Isa bitti warreen warri kanatti immoo kuduraa akkasii qaaleessu qullubbii amma hanga kanaatu warshani yaa rabbi way jireenyi Itoophiyaa waa jireenya miti ni ilaaltarraa jireenya maqaa jiru maallaqaa yaa rabbi waaqaa bakka hin jirretti madaalli haqaa ibiddoo kami qabsiinsa ibiddoo kami qabsiinsa mee ibidda kayu naa qabsiis ibidda san hin beekoon Aku mal isarra abdi ganama tanane isa ol deema dalagaatu hin jirre moo maal Aku dhufee uumeya abdi hotu masa saahiba asirraar lagi wallah cerita tak Abang dalagaan nubuat male di semanjang Dalagaan mal fakkaatu. di dalagaan amma babaru jiran polisi kita tuh ya amma wal kita jirte bis Akkami du'oo ati mana? di sini samman tana hala jirenya te ji wal farsu jirte yoo tana kararra kuftee dhage maal taatee osoo wanti taagala deemu meeshaa laaqanaa takka bittee tokko duraa fa'aa bittee osoo deemu jirtu waan taateen beekne inni gufaddeetti toora kanaa dhaamte bakka akkasitti shukuumeetumaan galgalallee haadhaaf gisa akka bira geesse akkasitti isiillee shukuumte beektaa namni jireenya bareedaa san baree amma jireenya kanaa wajjin tokko ulfaata akkami duuba isiin obsa qabdi moo wayi miskiina jettee si daddarbiti abbaa Isi wallahi waan akkasiillee isiin hin qabdu warra isaanii qaba. Warra isaanii tokko abbaan isii kun beekte manni tujjaaraa kun ilmu isaanii tana warra miskiinaa fadhanii beekte akkami abbaan isaanii sanirraa wanti ta'e. Abbaan isiillee hanga ammaallee nu jala jira. Garuu haatiin maan tana ummaan isiillee jala hafte hireen hiree dhiifte bakka isiin. Hanga wanti caalaa jaalaluma. Waan godhan hin qaban gaa. Dirqama kamaaluma waan godhan. Tujjaarri akkasuma qabaa barra tujjaarri kun xiqqoo nama ini sila warra alaati ergu barbaada beekte akkan oduu dhageetti akkasii xiyyaa tokko jira ala jira jaani gisee naasoo isaanii dhagu akkuma si jala dhiisaa seenee on akkuma tu si dhiisisa miskiina kun tujjaaraa fuudhuun dhuunfaata garuu beektaa waa hunda caalaa jaalalaatu jaalala moo ta'e ammas rakkoon jirtu ni beektaa dhalaalaa dhiiraa ilmaan tokkollee hin qaban jaanee isii bichaarra qaban isii akka ushuruutti haati isii bichaa dhaltee dhaabdee dhala bakka isii takkitti kumsan dhalaan takka gisee dhiira keessa dhalattee waan gam takka nama dararti maalayyaa isii bichaa qaban akkasii wajjin gaan kun gaafa duratti seenu na jaalattii unatti hin fakkaanne kun amma bultii isii jabeeffattee harka lamaan qabattee jirti isii alhamdulillah waa hunda caalaa jaalalaaf Carraa yoo carraa itti waa hunda ni injifata. nama dargatuutu jiruu injifata koyyoos qabdis gama biraan goriniin Sudaatiin nu gaafadhu waan feete. waan feetu si jala jira waa hunda caalaa abbummaan siisu yoo nu dhiisi maali abbaan sii Waanaan jaalala waanaan Garuu murteessaan ishii biraa bakka banaa harkachuu baannaan waa tokko hin fidunni. waa hunda caalaa arraan tana gammachuu guddoota kana dhagahamu jira gammachuu akkanaaf akkas jee waan inni ibsuu danda'u maaliif jennaan haadha mana hiyyaa wajjin akkanatti iddoo bareedduu ta'e sanuu walgalaan akkanatti tataa jee as dhufee akkanatti bashannanuu guyyaa an addunyaa tana irratti gammachuun tanaa olii naaf ta'e jirtu dabalataan garuu bakka kanaa tana takkaa dhuftee ni beektaa? Hin dhufne. Sagalee jana tana dhiisa gaafa abbaa kee biratti isin ajaan naan jina ajantu sanuu sagalee tana illa ol baafadhu arra si biraan jira arra keeteetiin jiraame Baafadheetu maan jiraasee. garuu waa hundi caalaa kan na gammachiisu
amma yeroo tana keessatti jaalalti dhugaa hin jirtu kan namni jiru. Jaalalti dhugaa jiraattee ati abbaan kan keessi malee hin qabne haati si malee hin qabne sibichaa osoo qabanii ati ilmoo jaaraa taate osoo isaan si abdatanii jaalalaaf bitamtee qabeenya caalaa ana miskiina humna kan qabne kana heerumtee ana wajjin bultii ijaaruu kan kee caalaa wanni gammachuun na dhaga'amtu hin jirtu. Olaanaan kan garuu immoo gaafaan dura si dhuusan yoo yaadatta taate naaf milkooyta jee tasuma yaadeen beeku. Dhiiroo miicinoota yoo itti dhaqe naaf fayyimti moo jecha akkam naa deebisti qaama kiyya kana akkam na laaltee jechuudha. Haalaan an jiruu fi kana cufa na laaltee dhiiroo na tuffatti moo akkamii? Na tuffatti moo akkamii? Jeeti yaadaa ture. Garuu ammoo ammaan kana waan takka kanin si gaafadhu. Waa si gaafadhu? Yeroo jalqabaate ati ilmoo irratti ijaaraa turte haa ta'u jireenya akkanaa kana ni mudadhaa akka itee sammuu keessatti si dhufee ni jira wanni kana. Iyyaanni garuu jaalaltii waa hunda caalti. Waan takka haa addii naas himta. Ammallee dhugaadhaan akkana jaalattus abdiin sirraa qaba. Naas jaalattee naatti amantee si naas jedhu. Anilleen si jaaladheen si amanee bultii si hojii jaala. Gama fuulduraatti siin ganuu wanni adda nu baasaa du'a bichaa jiru addi naannoo siin ta'a. Asirraa maaliif adda baan? Siin jaaladhee. Abdi me abdi. Abdi. Abdi maal ta'a? Isa wate abdi mau berbadan abdi. Abdi me nyer abdi abba mana? Maal teessira abdi? Ati marza. Afaan guddate sunaan etta. Ati maalum abdi beektu. Maal teessira? Maal teessira sun afaan guddate abdi waan inni ta'e osoo beektu kan etta. Wayi maal teessira abdi maa waan teessa? Abdi jechuun nama jechuun magaalaa kana guutuu tokko dhaabee abdi jechuun. Abdi moo? Arra wallahi mana kana hin jirre malee siraan fi sararaan tana. Akkam goonu? Abdi ijoollee magaalaa tana osoo beekuu abbirutti osoo beekuu ta'an guyyaa manatti seenee akka malee godhee sababa ijoollee akka malee godhee namni magaalaa tana deemee meeqaa suutitti osoo deemu jiru qoonqoo qurxummii ta'e osoo si deemu tanaafuu abdi amma isee dhamnaa himee bakka abdi. Bakka dhalaa kuti abdiiti. Dhalaa sun maal taatee siyaasa dhalaa sun maal taatee beenaa fi meeqa? Dhalaa itti hijibee siin fuudhe jee gudeedee haadee jechuudha. Asii deemtee dhalaa meeqatu harasuu deemee fajjeessa. Garagalee ammaas tabiraa sanis siin fuudhe jee afaan qabu gurbaanii siin fuudhe jee itti hijibee gudeedee ilmoo dhalteef. Ilmoo sanis haadee mucaa nama barumsa barachuu jira mucaa nama nagaa. Abdi biyya waan akkanaa biyya hojii barra keessa. Yoo na amantee mucaa isaa ammaa siin galchisa mucaa isaa jechuudha. Biyya waan akkanaa. Mucaa isaa siin galchisa ammaa tana. Sangubbaan ammaas dhageeffatu sima. Sangubbaa yoo na amantee dhalaa bareedduu meeqa taphatee suuraa si galchisa jechuudha yoo na amante. Dhalaa meeqa taphatee ma fakkeenyaaf mucaan tun amma dhalaa bareedduu ganda kanaati. Amma na amantaa kun abdii miti kun. Kunis abdii jechuudha. Mucaa kana taphatee sana kana ifajjeesee mucaa sana ifajjeesee mucaan tun amma hijibee siin fuudhee gubbaan afaan qaba. Nama dukkamu kana abdii moo akkamitti wallaahi nama dukkamu kana gubbaa taanee asuma suurma kana isa sangubbaan deebi'ee sanuu ati maal suuraa balleessa minni mucaa habuutiyyaa obboleessan qabdu jee guyyaa amarti seenee gudeedee haadammaas sanuunni haadammaas garuu wanni itti naadhamtu ganda kana keessa naafisa tokko jira kana bichaattiin akka asintan bichaattiin naafis wal garra isa immoo akkaan qabu naaf beeku kana bichaatti naadham yaa.
Wai kau mantai. Mereka ni kan nani, kan kami nani, wah untuk kan ini segala ada malu kata kan ayam mudi. Angdruanu tak anak balik. Tak ada bah ya dia saya lekor. Wai jalan mutan asal kau am tak kau lah. Mana kata si mijau ni mudi fadam. Yo ayam kan nani mereka mesti kalau jadi mudi anu marif warna bisa. Anu marif warna lah ketigara obis kan orang gerai serau obis ne. Anu marif. Mawali sana kan jasa. Mari ini sih, saya dah sih iwan kamu kurang dia mah. Abah ini kayak ini benar rumput apa? Hai dia rasa kurang kayak dia mah. Hai, malah kerang apa? Kalau muka dia? Kalau kan dia apa kerang detin dia. Malah juga. Apa orang mau dikan? Malah cuma lah. Hai, harga lain dia macam malah juga. Maka dia Bakka deemu fi maali maaltu jira maali waan aan qaban qabne taate qabo qabdu jira ma maali kawan tak kalian ani minuma elo na tuma ko mujaan tak qabda yani ba ida muca qabjaan ayya naso bu ketar mas mujaan ka baite way dirana khalat tini min mujaan ko ma hawara tundu qabda yani gudda ammu muca qiyemu hay amma din tugoran sura so qaba de den sigar nadru ay ko man be hosi baka nadru ay ko man be ho amna dage ka madru nar وانا سنجنو دقيقة مي اني وانا كنا اوفا ايه سد فلسان بوت سيغا فاتني كوم اما انا دقيقة هدبو وان كجبات انت اولو سبات نمني دينا ما نسوي وا نسوي فراسا ملي هاي كارو تاني سيران بابا نمريكا سي هادا سجيا سلطان فرايكي كوم مدرا نرا اما كسين جنة مي اودو كجبات انت مي دينا دقي نرا فربوتي وان فيتي كو دكا فيتي وان ان سنجنو دقي مي مالين تكاسرو يسيبي سدوبتي ما نسوي فيها ما سيس اما نسوي فيها si sobo son tinan wan til duga jurti stime mita wan jurta karatim ne mas me mali awni bira ka jurtu amma tani sir mon firaayki dam sir ba dura Tadi itu dia mau gitu bang. Rakkoo tan hunda hiyyummaa qaba malee wanni takka hin qabdu. Mee maaliin itti balleessi? Waan hin qabu takka ishii duban kaa'annen takka. Ilmoo qabda dhalaa akkasii. Hidayah dhabee aniin dachii tanarra osoo isiin lubbuun jirtu isii dhabee jiraadhu gunguman jira. Nah kanatti arkay jaman sanitini amman kiyo abdi koy jaman kana sai isa kote ka dalaga sinjiro karam do nutti ses dufuni dise hanga duran dufulle karai jira malumate mal tu jokonna mali bene ya polisi amal mutulu tenye to ina iro berga warini jalatti fadim asani tara addabani iro shaki garutan shaki do ani beta mega duranu mega jan makkam go natti ngasa ni do fame sumainega wani samudate sumara wara ka itlaga uri dera tagate oh amma siasi duran mali maltat wanta ni mali sija giram fete wan kanui malta te karati vi katero sur kisini nutti ma kanta malta dida wala sani fulade mali khufta te mal Sabar an waan kana waan san takka si rana an ma fugaru ti adi si da akam jetti
Hai ganamaan nagayumaan biraa kutee isii bakka dalagaa rakkee gizeen galuu kunootanuma waan hin taane namaa walleen guddaa maal isin beekaa. Maali jechuun akkoon sii maali? Kan madarsa fuudhatee ni deemeetu argama. Ni deemaa. Sii itti dheeyna. Atummaan tasaa Sasiitii miti amma tara koo bilaal. Keeti malee kan yaajisu waa'ee isii nu yaajisu. Isii qabneef finna amma. Osoo isiin lubbuu hin jirtu ani isii dhabee gonkum jiraachuu danda'u. Isii duraan dura. dhiisii mata sii. Isii nuuf fida atummaan tasgabbaa. Hatta roobra kuteemi. Amma irratti hin beeku darsa fuudhatee Bakka adii bakka biraan beektu. abbaa himiirra koyeetiin dhiifama gaafadhe. Ni dawwallaa warra isaanii yoo dheete waan jiru itti himnee Atummaan ruwaa tasgabbaa'e. Dhifii dhiphooytee nuus hin dhiphisini. Tasgabbaa'e laa. Tasii nurra dhiisi sirraa cufna nuti. namummaan akkana deemee jira bakka bultii namaa hin jaalatanii isaan qoy namni kun fuudhee wajjin jiraachuu hin ta'u miskiiniin tana tujjaaraan fuudhu yaada jiru Kanaaf rakkoo miskiiniin tana tujjaaraa hin fuudhuu eenyu jaame. Hawaan jireenya kana keessa jiraachuurra du'ee dhabamee biyyee toora. Dhiisee mata na dede. amma ta du'aa itti dhiisa Awoo Tasgabbaa'e mati. sammuun kiyya biizineesii yaa. Laal. Tasgabbaa'e. Afura hodhuti. Oomsa barbaachisan hundinuu. Saniifuu tasgabbaa'e. Waa hunda hargama isiitiin nurra dhiisi. Sirraa cufna nuti. Akkam jaal? Kana cufa iyyuu. eegaa maal goone jettee waa'ee isii Garuu ka jiru wal harkaan. Ati maal haa ta'u Kana booda jiraachuu waan hin danda'u. akkam gaa? Yoon jiraate wal agarra yoon du'ee sammuu sabri. Isii irratti namaa kaaftanaa. Jaal amma akkam jedhisa? mucaan guyyoo akka deeme kanaan akka jeesan dhugoomne Dhugoomse gaa. isii miti nurraa uni baane seenaan saahiba waan saahibni namaa godhu goone isaas isiis Amma yaada tokko na dhufe. baay'ee Amma maal goone beektaa? Ati isi dheeyta. Bilbila isiin qabduumi. Ganda isaanii dheedheeti. Nama bilbila isii qaburraa fuutee irratti daawwattee sila waa'ee isaa kaa ni jirani beektaami. Itti himta isii fudhachiiftu. Ankaa akka inni deeme kanaan jalaa nafnu isa dhaqeetiin tasgabbeessee wanti godhu. bakka akkas taanaan bareedaa anis amma deemee gamasii dhaqee itti dawwalee isii hojii wal arge waan jiru hunda haasoo fixee isii qabee Tasgabbeessuu fidu qabda. atis Haala kan dhiyoosne. Booda beektee Rakkoo. isheen isitti miti nutti wanti taate. atis dhaqee Abshira. Abdumaa kana godheera. Abdumaa warra kana godheemi. Naafis. Arra. Baasmaan inni abbaasee kana haa. Misira isaa hin beekaa moo dura. Armaan tanaa misira isaatu baree. Wayi baasmaa. Ati maal sirraa balleessaa miidhagina? Namni balleessi mucaa gootiyaa. Warri isii malee qabate manatti seenaa namni qabu hin jeeqamu. Rasu garagalee ammaas tabbaa sanis siin fuudhee afaan qabu bari siin fuudhee kijibee fuudhee ilmoo dhaltee ilmoo sanis haadhee bishaan wal sanatti biraan jaalatan gahe. Waan asii jira mi'a maal akka qabu si soboo osoo ta'in angoo mee maalee hawwii akka jiru. Saara adeeraa fi aayidaan isaanii jiran eegaa akkamisa manni jaguu qulqullaadha. Caa adeerriyoo sittin jiraa bara sii bara maa dhala nama laata. Maali maal barbaadde jiraatoo? Adeeraa si gaafa jiru jiraachuu lafa hunda gahu. Maali too maal dhagaa deema deeraaf jinni hin beeku deema deera maal dhagaa fattaan deeraaf jinni maa hin beeku deemu kaa qabdee. Dantaaf jaarsaa jillee taphatu jaarsaa jillee kan caara baata dantaatee gaarta. Samucaan maal godhatu kunoo dhamaan maal dhagaa batte osoo rakkoo cinqi jiru sama cinqi biraa hin raahu. Akkana jaalala naas jaalattee natti amantii kan illee jaalatee amantii bu'ee namu wanni adda nu baase
sin jaalladhe. Mal? Abdi! 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 Woi Abdi! 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 Woi Abdi! 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 Hai! Woi sudah maju! Woi Abdi! Hai! Woi Abdi! Abdi! Woi Abdi! Woi! Mau sono 7 rumah. Woi. Ah, woi. Bu, awak tanah mari ada di isi hotel di luar kau tu ada ada kami ada. Woi. Abdi, hai. Ano mana itu ni? Satu nujuan mujani wala tika makan fit. Adira arifa matu dari mujani adira timah. Bagus video. Woi Abdi. Abdi. Akan umur bisa ni dia man. Woi Abdi dah tidur dapat kah? Woi sudah dia Woi kami dekat kalah. Mereka. Dua. Tanah gawo tis. Tanah gawo masih gara kau limba deh balakan punya itu. Jangan sawal. Ya. Oh, beda, isa. Oh, mana sah? Huma. Arkeuma. Ega horita jalan tiram. Rabbi mane namni inji dirama jaba. Arkeuma. Ega horita jalan tiram. Rabbi mane namni inji dirama jaba. Arkeuma. Woi. Garuu namni akkana wal jaalatu kun jireenya isaa keessatti addanii ba'a. Wallah bulatti bakka. Hiriyaa dhugaa jechuun Rabbi waliin waa dhiisu. Bolummaa qabu. Sana ol maal toofi jettee. Ni maali isin jaa? Buusaa isin isa gabbasoo. Mee. Uff. Woi. Nalali. Dabra. Ada hubta cerita kau dabra. Najo. Oh ini aja. Achi si karara.